Doctorico. Wayeko. My love. My everything. Korata doktoriin beeku sirri jedhaa turte amma immoo na argite doktorii koo jetta garuu ati mataan kan kee nagaadha. Utuu doktorii Doktor koo nagaalle siin hin jedhu garuu an walumaan turre ana isa fatii jennee waliin turre an doktora waan siif dhiisee jiruu fi Fatiin harkatti hin qabnii jedhanii karakkaraa ture. Ishis harkatti hin qabu kunoo Fatii fuudhi. Fatiin illee hin beeku siif dhiisee jiraan. Doktorii koo jedha amma immoo ishi. Ishi ani maalaa jedhu ishi ani eenyuu koo sinaa jedhu. Atoo eenyuun na jalaan tuqinnaan jette reesila. Roomii. Doktora na jalaan tuqinii siin jedhee haa ta'uyyuu malee Roomii immoo kobboleettitti na jalaan tuqinii siin jedhee garuu Roomii Sakala kosa saya berarti beek Fati itu ergevi Fati itu kisah erge Fati jual beekan isaanii Fati itu ergo bidan da'ee ani beeku garuu lakkoofsa saya fudhatee ammoo matti bilbilee Roomii ko lubbuu kon jedhuuni wayyoo qaani doktorrillee ani tusa jaallata malee doktor nan feetu Roomiillee gidduudhuma kanaan fudhatee itti bilbile lakkoofsa saya Waastappiin koo iyyaara qoy Roomii dawwalte fakkaata iyyuu. Nsoba. Ati duratti ati maaf si doktoriin beeku maal jette bachaa? Ana miti misatu doktoran beeku jedhem. Ana miti. Sa'aatii dheeraa isin jira taa'ana. Ani si wallaalurra du'ee lafa kanarraa dhabamuna wayyaa maay doktor wayyoo Habiibti yaa galbii wal dhugaara bakka si jaalladhu. Walaloo meeqa si qopheesse nan gubee akkanatti laayit qabsiisan gubee ani nan gubee ati dhufuu diddennaan. Sultan, thank you. Soba kun Baltazar Itoophiyaati qoratanii namanni ati doktor namanni ni. Machaadha sirriin jirtu maal taate? Dhugaa rabbi sirriin jira bad qorataatu mataa kiyya na zoorfisee na gadhiise. Assalamu alaikum Romi. Namanni waan naa kaaru namanni doktor namanni. Jirta galbiyaana. Macaan immoo bari sirratti mucaa boonii jedhamu tokko janajjanii dhugaa dubbachuuf atis mucicha dhiisisiin ta'uu isa dhugaan siin jedha nama. Amma leelaa ibisaa seen ilaalame akka jaritti doktoriin kiis wal godhaa jira. I love you too. Anis hin jaalladha bareedduu qalloo mul'isuu isaa. Ifti gaarii namaa kanayyuun guddise. Tole. Tole I love you too. Okay. Macha. Eenyutti bilbilte kaate? Isheen haadha wal yaana miti. Okay, eenyu si bilbile? Roomii jedhamti. Eessa? Maqaa Roomii kanallee doktoraa fi moonetti malee namni beeku hin jiru ati illee hin beektu. Doktor garuu hin beekti. Yeroo ani jalqaba waan kana keessa seenu Roomii koo galataami Roomii jedhaa turte doktor saniifuu doktorri hin beekti. Moonetti yoom jette? Ay, doktorri hin beekti. Doktorii koo. Doktor. Kan macaan ta'uuf immoo kamna jalaa jira? Wayii miutii irra jira cadhisee hawwaataa jira bar. Doktorii koo. Wayii koo. Ay. Kana gumaa fayaa keetii. Kanamma. Ilaalee siin quufu dhugaa dhugaa. Jira. Doktor jiran huatin wallahi haram alek ya habibti haram alek.
No, 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 no. Ani mirga senang kelcina erbaga rafe belum. Wandi kanada. No, no, no. Easy. Sorry ko. Eenyu ji'a sooftii fartam. Ya beef tu adara rabbi. Mirga jana hegi. Mal janan. Erbaga reda ko rafam bule yur turbe to ko bekan se bro rufudi se bakat yur tulle join nan goda se bra benan dema. Yon zira tre nan ara jet anyone nan trophy ai arura bede munawaye jedem bede ma. Haasaa akka dheengadatti qoftoon jedhimee walirra walleessi sirriin jirtu warra maal taate yaani jechuun maqaan walitti dhufteetta. Gara bi korota arge. Sirri jiraate sirri jiraachuu baate callisiyaati. Ai akasmiti doctor. Doctor ko yeroon isin jedhu. Doctor. Sagalee kan bareechifatte yoo nama gee okay. Doctor ko. Wayyee macaa. Nagaa keetti fayyaa. As jedhi. As jedhi. Doctor as jedhi. Jinniin isinitti haa jiru. Jedhi mee jedhi. Ani sana booddaan fatiidhaaf jedha. Eega. Dhugaa dubbachuuf yoo xiqqate naannawa ji'a takkaati yoo man sababa keessan yookaan sababa fatii sababa qorataa kanaan doktora walitti dhufe malee yoo xiqqate ji'a tokko as argee hin beeku. Kun har'a walitti baane akkam nagaa keetti doktora ko. Ayy. Nagaa kooti jedhi kaati waa'ee. Itti ban. Walaloo jalqabaa moo nagaa nagaafataa? Nagaadhuma nagaan si gaafadhaara. Nagaa jira wallaahi alhamdulillah. Hayyee baga nagaa taate. Amiin. Qorata itti naa bani. Bilbila. Intala narraa fudhata. Intala kan fudhatamu kanarraa ayyaanatitti siibanii jechaa. Yaa itti Hai. jaallatetti bantaa. Dhaan baay'ee naafu biroo. Qoy achumarra qoy macaa. Walaloon jetta amma duratti yeroo an liviin seenne gastii keessan jila jira biiftuu beektaa naan biiftuun beeku maa jettee siin jee gaafadha raabasi. Ani biiftuun beeku hin jennu. Gurra kiyyaa nagee barna minatti nimne. Ani hin jenne si beekurrayyuu ani si jaalladha waan ta'eef si beeku. Nam beeka laal jaalachuun ishee waan biraati na beeku. Biiftuu hin beeku jettee barra fiigiyaa dhagaan ture. Fatii yookaan nama biraa qannaasisuu fi jechuun ni danda'a. Kan kanarraa hafee hin beeku jechuun ni danda'a. Qorataa. Qannaasisuuf yookaan haala inni ittiin Maal inni fakkaatan amma? Eenyu irra qannaati fatii sirratti moo? biraa ta'uu danda'a yeroo sinna bira jirtu. Aslaal ijaan lafa laalee waan goote kaatee fatii jettee barra ija niitee hin jirtu maal yaaddeeti? As ilaaliin jedhe nu ilaali akkasii deekee nu ilaali jedhe. Maashaallah. Yoo laaltu ijoollee gatarii dhufte si fakkaadha. Isa faaraa si fakkaadhaami. Bagan dubbisee mu. Lafa laalte barachi. Yeroo dubbisee ka'e naan jechuu seerraa. Kanatti mikinaata qabdu dhiyeeffadhu doktor waan biraan qabdaa? Mikinaani biiftuu hin beeku maaf jette? Yeroon eenyuufaa waliin jiruun jedhe galatoon yaa jeetu. Akkamitti akka waan ibsaman qoy. Dhaggeeffadhu doktor. Maaf akkas jettee atama? Akkamitti? Ana gaafachuuf. Dhaggeeffadhu Aisha. Situ jalqaba jedhe dhaggeeffadhu. No never. Jalqaba situ jedhe. Walaloo isaa naan dhaggeeffadhaa naa jedhii jette tokko jedhe. Naa jedhee Walaloo jaallasii jechuufi akkamitti walaloo jaalatu? dhaggeeffadhu walaloo inni jedhe siif ergaa fatiin jennaan hin jedhe fatiin. No. Fatiitu waraabee sitti ergee. Ati garuu margi jetti fudhadhu. Garuu fatii walaloo waraabee jira siif ergannaan jedhee jedhe.
Dr. Biiftuu kiyya dhaggeeffadha. Duraan dursee sitti ergee qabuu diddee san booda Kiyyan jedhin abbaati. Hey, calm down. Kiyyan jedhin. Doktor Biiftuu qorataa jedhi. ish. Okay, Dr. Biiftuu qorataa. Sitti tola garuu yoo akkan jedhe si yaamame sitti tola. Exactly in English. Exactly qofaa miti. Ati jettee naanii fi miti. Ati jettee ishee ni yamsiisa. Okay, Dr. Biiftuu qorataa. Inni waatti garuu. Hawwaataa hin jirtu qorataati keessaa hin qabdu. Kan kooti jechuudha. Nu waanne. Isin amma maal feetanarra? Ayyooma yoo barbaadis. Hawwaa tokko siif duraan fedha. Walaloo dhugaa dubbachuu fi akkamitti namni aan as kaa'ee walaloo Na machaa. dhageeffatu. Abboo qorataa na dhageeffatu. Baga jedhe tokkoffaa irratti ilaalan dhagee. Faatiitu walaloo siif walaleessaa ture macaanii waraabee jira siif ergannaan maqaa nuyi naaf walaleessaa Oi, Fati, blocks godha. I'm so sorry. Faatiitu jedhee beeku. Dhugaa waaqa doktora Joodhi tanatti hin qabu. Amma godha. Ani walaloo dhuma jedhamu si dubbisa hin jira. Fati walitti nama naqin. Haraama sitti haa ta'u yaabati. Walitti nama naqin. Qorataa maal jedhaa jira? Fati of eeggatu. Ilaal. Utuu Fatiif doktoriin asiin jiru ammas mucayyoo wayii dhufte walalichi isiidhaaf dabarfamee kennama. Akkanatti na hubadhaa. Maal jettee? Ituu ati asiin jirre utuu Fatiin asiin jirre ituu Roomiin dhufte walalichi Roomiidhaaf jedhama. Isa dhugaa walitti dubbanna. Baagiraawundii isaa eenyu ture Fatii? Roomi. Yoo? Hai, doktora ture. Dhugaa dubbachi doktora ture. Walitti nuun nama naqinaa. Doktorri eenyudha jettee baratiin beeku eenyudha jettee. Hai, okay. Doktorumti eenyuun jedhee? Fati walitti deebina inshallah guyyaa bira wal agarra. Rabbi walitti nu agarsiisu. Dhuguma badu. Rakkoon qabu. Doktorri kan inni Roomii Boosii akka jedha. Lammuu hin jedhu abshira. Ilaa isiinis gara isaa dubbatti argitee Fatii. dhugaa dubbachuu fi doktoratti yoo xiqqaate see sadiitti ergennaan dikilaayinii irraa goote san booda aareeni fatii fan dubbisa jedhee bakka nan iyyadhee nan walaloon kun haaraa garuu isa duraa sanarra baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokkollee dheerata fatiitiif yeroon fatii dhumaafan dubbisa bakka waan fedhe haa ta'u jedheen aare maaliif jennaan ittin ergaa qofaa jirti qofaa teesse jirti ittin ergaa dikilaayinii irraa goote ittin ergaa see sadii dikilaayinii gaafa sin irraa gootu bakka fatii dhuma bira dhaqeen fatii dubbisaan jedheeni fatii gaafan dubbisu immoo osoo dubbisaa jiruu see sadii addaan na kuchisiiste fatiin see sadii kun qorataan hin jira see sadii addaan na kuchisiiste akka nu dubbisne na goote maaliif jennaan bakka dogongoretti illee dogongorre kee kana naan jechuu yeroo inni dhumatee dogongorri kana naan jechuu mannaatu see sadii addaan na kuchisiiste atin taatu jedheen osoo hin fixattiniin dhiise kun qorataan argaa jira saniifuu doktoruma birattan fixadhaa jireen dhiise hin fixanne bar doktoruma doktor ya habibti ya galbii koo ya habibti koo idii ani yeroon si argu yeroo hundaa chaapstikii miti kan itti dibattee natti dhuftu waan itti dammoo itti dibattee dhuftu natti fakkaate irraa qorataa waan qabdutti fixadhu irraa jedhee idii keetti seef dhiise qorata. Koi kan ergu immoo eegsii godhu. Waan intaani inaasa inaashi mana faamiliin jira saalfachaan jira waan intaa inaasa sagaleen keessa hin dhagahu waan ta'e waan intaa inaasa inaasa. Anaase akkam taara koi. Faatiidha kan rakkoo qabu ko beekaa na. Okay, qorata waliin argite maal rakkoo qaba? Ani sheer godhadhee mataa isin dhaabuu nan danda'a. Dhugaa rabbi ani sheer godhachuun barbaadu malee.
eenyuun taa'ee eegsii godhe Dr. Biiftuu fi Fatiitu waliin laaqaa irra qorata. Kottu ani taraa kan koo eegsiin godha. Anaaf qorataa waliin taphanna. Nonoota fattanii ta'uu danda'a. Garuu ani. Akkasitti hin ergamu geemiin eenyu akkasitti ergamu nam sadii mee akkanatti ergama geemiin gaa'es. Abbaan fedhe wajjin haa taphatu. Sadii taatanii qofaa kiyya akka nan dandeenye sheer godhadhe jennaan qofaa kiyya akka nan dandeenye. Macha anaafata amma walitti bu'aa jira. No walitti garuu doktoraa fi Fatiitu waliin laaqaa jira. Fatiidha malee ani laaqaa wayitu hin jiru. Geemii abbaan fedhe haa ergu Fatii waa yaaddee si beeku. Ana abbaa fedhe waliin haa ta'u. Garuu asii sheer godhadhe jennaan. Amma doktor macha dhaggeeffatu. Doktora naafsi keessaa lama tokko filattu. Kanaaf machaa keessaa tokko filattu. Machaadhaan yookaan sin barbaadu jedhi geggeessi yookaan ana geggeessi. Si jammaran yoom nam tokko isin barbaadee asirra yoom dubbadhee beekaa? Dubbadhee beekaa? Anas isa sin barbaadu. Guyyaa takka dubbadheen beeku baay'ee naani ebeluun barbaada ebeluun hin barbaadu jedhee sin beeku. Ay doktor. Ay haa ta'u. Anas isa sin barbaadu jechuun walumaa gala. Nam tokko machaa si barbaada qorataa si barbaadu machaa si barbaadu qorataa si barbaada dheen beeku miidiyaa kanarratti yoom takka jeen beeku. Yoom viidiyoo kee amma fidee asirratti uummata dhaggeeffachiise. Dhaggeeffachis. Ay dhiisi dhiisi qorata dhiisi akkanumatti qaban nuti diiwwan. Fidiin jedhee bar. Ati. Doktor dhiisi fiduu danda'a waan ta'eef dhiisi ammal dhiidhaan. Waayee waay. Taap godhaa. Seenas naayika taap godhu.